Alle alwan jaallan hundumti keessanii galatoomaa. Guyyaa har'aa kana warri qopheessitanii walitti nu qabdanii baay'ee galata qabdu. Guyyaan kun guyyaa yaadatamuu qabudha. Amma gaafa bilisa Oromoon ba'uttis bilisa erga ba'ee boodallee guyyaa guddaadha guyyaan kun. Waan baay'een jedhameera. Waan an jechuu barbaadu sagaleen hin jiru alawaan. jalqabee garuu isa dura maaltu ture barsiisee kan jedhudha. Akkuma hundumti keessanii beektanii uummanni Oromoo iddoo adda addaatti lolaa ture. Dhuma irratti Baalee keessatti lola guddaatu ture isin yaadattu. Lola walga'ee uummanni Oromoo yaada jiraa ture. Inni guddaan kana keessa Maccaatu Lamaa ture. Maccaatu Lamaa sun illee qabsoo Oromoo kana jechuudha. Asitti hin ilaalee malee akkas ture. Jabanuma sana keessaa ka'ee gara 60 gara 70 jalqabarratti namni baay'een Maccaatu Lamaa keessa warri jiranii qabamanii turani. Achumaan egaa isaan erga hidhamanii booda ijoolleen amma tokko to'atutti ijoolleen Oromoodha mana barumsaa keessaa kan jirtu. Sochiin adda addaa se'an Itoophiyaa dhimma ture. Kunutuu ta'uu bilisummaa Oromoo uumame. Inni uumamee fi sana keessatti mirga isaanii argata jettee iddoo adda addaatti lola godhayyuu ture malee Oromoo kana yaadachuu hin feene mootummaan Itoophiyaadha. Kanarraan kan ka'e gara 74tti adda bilisummaa Oromoo jalqabee 76tti wanni baafate seeratti ittiin qabsoo gaggeessu baafate. Qabsoon jalqabamee qabsoo keessatti dhaqanii warri dirqama fudhachaa turanii miidhaman baay'eedha. Biyya keessattis qabamanii Finfinnee keessatti hidhamanii. Iddoo adda addaattis warri hidhaman turani. Kana keessaati egaa bilisummaatti jabaachuun kan dhufe Oromoon. Akkuma beektan Maccaatu Lamaa erga uumame booda adda bilisummaa Oromoo itti fufuu jalqabee waan adda addaatu ta'e egaa. Adda bilisummaa Oromoo kan jiru keessatti wareegame nama baay'eedha. Kana sanaa jechuu hin dandeenye. Nama baay'eedha. Gara fuulduratti
warri seenaa qoratu amma tokko qoratee barsiisuu hin danda'a yookiin uummata barsiisuu hin danda'a. Haa ta'u malee wanta danda'amu illee natti hin fakkaatu. Maqaa isaaniis eessatti akka isaan wareegamanii kaasuu hin barbaadu amma. Waan yaadachuun nurra jiru tokko tokkotu jiru garuu kan gurguddaa kan ta'e. Kana yaadadhu ulli guddaan akka turallee mana hidhaa warri galan turanii mana hidhaa sana keessatti warri wareegaman jiru. Tumsaaf akka warra adda addaa jiru jalqaba sana kan mana hidhaa keessatti wareegaman hidhamanii wareegaman booda barra. Warri gara biraa warri summiidhaan dhuman yaadattu ta'ee hin beeku karaa Ogaadenii keessatti warra biyya Somaaliitti ergamanii deemuutu jiranii dhumanidha. Akkaataa sanitti dhumani wanta yaadachuun nurra jirudha. Uummanni Oromoo agarsiisaniitu kan du'an isaanii sana irrattu. Islaamaa fi kiristaana gargar baafnee warra Islaamaa gadhiifnee warra kiristaanaa ajjeesna jennaan lakkiin Oromummaadhaa fi lolaa godhaa jirra malee amanteedhaaf miti jedhame. Hundumti isaanii iyyuu Ogaadenii keessatti himaman. Isaanii karaa Wallaggaa, karaa Sudaanii dhufanii qabsoo kan jalqaban turan. Isaan baay'ee isaanii summiidhaan dhumaniitu nama tokko qofaadha gaafa sana Daawud qofaadha keessaa kan hafe. Inni iyyuu harka qabameetu. Amma isaan kunis summiidhaan dhumani. Qabsoon Oromoo akka inni ta'e kanarratti hubachuutu nurra jira baay'ee addaa. Egaa akkas ture dubbiin jalqaba sana. Qabsoo Oromoo kun gara alaattis immoo dagaaguutti ka'ee ala kanatti bartoonni Ameerikaa fi Awurooppaa kana keessatti ijaaranii qabsoo kana keessatti illee qooda guddaa taphachaa turan. Biyya lafaatti illee kan waa'ee Oromoo xiqqoo dhageessisuu kan jalqabe bartuu Oromoo haala kana turanidha. Isatti aansaniis immoo maallaqa walitti qabanii loltuu adda bilisummaa Oromoodhaa gargaaraa turani. Beekamaadha kuni waan keessa turredha waan yaadadhudha. Adda bilisummaa Oromooti namni ala turre kuni baay'ee qunnamtii bayeessa qabna turre. Yaada tokko qabnas ture. Dhaggeeffanna ture. Waan dirreedhaa nuu dhufe deebii laannaa duukaa baanaa duukaa buunee gargaarsa barbaachisu goona turre. Haala kanattis immoo wanta qabsoo keenya ibsu amma danda'ame godhaa turre. Achirraa ba'ameetu waan xiqqoo kanarratti waan jechuu barbaadu 91tti biyyatti waamame adda bilisummaa Oromoodha. Araara goona jedhame. Egaa nuyis illee warri ala jirru kun akka ala turre sanatti tokkummaan jiru sunillee akka sanatti ta'uu dhiise. Warra biyyaatti kenname qabsoon.
jechuun isaan harka yoo jira garuu isaan himame. Kanarraa ka'eetu egaa adda bilisummaa Oromoos mootummaa sana keessa hin turre ba'e akkuma beektan. Namoota baay'ee jabaachuullee hin dandeenye diddiigamneedhuma haa ta'u iyyuu malee qabsoo eegaraa jirra. Amma uummanni keenya bilisa hin baanetti qabsoorra wanta hafnu natti hin fakkaatu. Waan baay'een argamedha qabsoo kana keessatti haa ta'u malee afaan Oromoo bilisummaa Oromooti kan jalqabe. Haala kanattidha wanta baay'een kan hojjetame. Isatu biyyatti deebi'ee 91tti karaa qabachiisaa jalqabe. Karaa qabachiisuu afaan irratti aadaas ilaalee hammi tokko hojjetamee ture. Inni aadaa kun illee qabsoo guddaa turre ture. Haa ta'u iyyuu malee hammi tokko hojjetamee jira. As jira natti fakkaata. Kanatu nurra jira. Waan baay'eetu nurra eegama. Qabsoo keenya gara duubaatti deebi'uu hin danda'u. Yoomiyyuu walii iddoodhaan hin ga'amne ta'e yookiin hin ga'amu ta'e boris ittuma fufa. Inni tokko galee mootummaa Itoophiyaa wajjinan araarameera jedhee isa kana alatti dhiisee bilisa baaneerra jechuu hin danda'u. Waan fedhayyuu godhe bilisa ba'uu hin danda'u. Waan gadi ba'amee fi bilisummaadhaafidha. Bilisummaa jechuun mana keenya keessatti akka ofii keenyaa yaadnetti bullaa namni alaa dhufee nu jajatu. Akkasitti buluus irra jira kana afaan akkasiitiin haasa'uus irra jira jedhee nu adabuu hin danda'u. Kanaafidha gadi ba'anii. Kanarraan kan ka'e kana itti yaada bilisummaan argametti biyyi keenya bilisoomeera jechuun hin dandeenyu. Jechuun amma waliin galee bilisoomeera jechuu hin dandeenyu. Kana yaadan jedhamee kan himame. Kan nutti fakkaate duukaa bu'uuni barbaachisaadha dirqama keenyasidha. Kana caalaa wanta baay'ee isinitti haasa'u yeroo baay'ee fudhadhee akkuma